Ashamar ka fuune hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcast irraa shirri-shirriidha kan isin daawwachaa jirtanii amma immoo dabaree keessummaa shirri-shirriiti. Keessummaa shirri-shirrii keenya har'aatiin nama jabaa tokko asitti isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Nam jabaan kun eenyu akka isin hin jenne abdiin qaba. Raayyaa Abbaa Maccaati, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jechuudhaan irra caalaa kan isaan beekaman falmaa mirga namoomaa artistiidha. Akkasumas immoo waan hedduudhaan isin biratti ni beekamu, isaan waliin turtii taasisnaa, isin bashannansiisu, waan hedduu irraa barattu jedheen abdadha. Sagantaa kana qindeessuun hanga xumuraatti kan isin waliin turaan Mubaarak Bashir. Gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiin waliin tura, isinis nu waliin tura. Bagana gaanduuf. Tole bagana gaandu eede jabinaa fi laafina galuu ulaagaatti ittiin madaalattee hin beeku. Nama jabaa tokko yeroo jettee annan qaanfadha. Hawaasni nama jabaadhaan si beeka. Se'e malee. Se'e. Jabina abbaan inni himatu. Se'e hin beekeen tokko miti. Kanaaf se'e jedha malee. Sila utuu beekee jabaadha jedhaaree maaliif jennaan jabinni namaa kuni uummata isaatiin biyya isaatiin madaalama. Biyyatti waa godhe moo biyyaaf waa godhe. Si galee biyyatti ba'aa ta'e moo biyya baadhatee. Hawaasaaf yaadee moo hawaasa yaaddesse. Kana hundi isaa madaalii keessattuu silaa galee ka'ee jabinni namaa kanaan madaalame baay'ee gaariidha. Ofiif jiraachuu eenyuun hin jiraata waan ta'eef. Mee Raayyaa Abbaa Maccaa ga'a. Raayyaa jechaan waama dhiifa wanaaf goota. Artistii yeroo hunda maqaadhaan waamama. Maqaa kooti. Kanaaf Raayyaa Abbaa Maccaa erga Finfinnee galee waggaa hedduu lakkoofsiseera. Yeroo sana aartiitti dabalame. Tureera. Aartiitti dabalamuun koo sababa adda bilisummaa Oromooti. Aartiitti dabaluudhaaf sababa kan naate adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo aartiin uumama. Duraan hawwisoo magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffamte kan Gullaleetti hundeeffamtetti hirmaachuudhaaf yaalii bicuusii godheen ture. Yaaliin suni aarana baasuu diddeennaanin waraana adda bilisummaa Oromootti dabalame malee suuraan aartiin anuma keessa jirti turte. 84 xumurarra jalqabeen aartii jechuun gadi baafadhe jechuudha. Finfinneen akkamti simattee barate jalqaba dhufte? Finfinnee yoomina simatte na himatte malee giddiidhaan hin keessa jiraadhe laftiin muramu narraa bu'iin jedhamu dhumaaf hin keessa jiraadhe dhokadhe akkinitti dhokadhe bohaarsituu obsaa tokko ofittiitu yoo dhokachuu dadhabde. Dhoskachuus dadhabdee wanni kana jedhuufi kabajamtoota daawwattoota TV FIB wanni isin FIB jedhaa dhaggeeffattanu afaan Oromootiin yoo hiikame baay'ee gaarii ta'a nama biratti irra caala broadcasting jechuu kana hiikaa isaan beeynu integrated jechuu hiikaa isaan beeynu ta'a. Kanaaf namni kooti jechuudhaaf yeroo dhuma waa isaa diinqatti itti dhaqxee afaan inni beekuun ittiin ta'e irra bareeda. Jaarmiyaa miidiyaati. Jaarmiyaa miidiyaa kun immoo dagaagina, guddina, bargaagina, babal'ina afaan Oromoo tarkaanfachiisuudhaaf kan hundaa'ee afaan Oromoo tarkaanfachiisas aadaa isaa tarkaanfachiisas akkasumatti fakkaata. Tarkaanfachiisa. Egeree fuunu alaalatti si agarsiisa asii deemuu danda'uun waan tokko waan ta'eef. Kanaaf miidiyaa yeroo ammaa kana keessa lafee dugdaati. Miidiyaa kanarratti garuu ergaan dabarfatu garuu miidiyaan ispaaltii akka ispaaltiitti fudhadhu ispaaltii ija kee bira dhufu gurra kee bira dhufu maal fudhateetiin inni dhufu isa jedhu garuu Mubaarak irraa dhaggeeffatta. Finfinneen akka isinitti na simatte caalaa meemee akka isinitti nama simatte sitti hima. Anillee fakkaachuus nan danda'a fakkeessuus nan danda'a. Fakkaachuun ta'uu miti fakkeessuunis gochuu miti. Si galee? Waan sana ta'anii yoo of ta'uu of keessatti qollofattee fakkaattee deemte illee uumaati miti. Hin fakkeessita malee of ta'uun kan keetii fi of fakkaachisuun kan kee waawwaani. Bohaarsituu obsaatu waan kana miidiyaa irratti dubbachuu kan kollee hin beeku yoon dubbadhee jiraadhes immoo dhaggeeffatu namni. Bohaarsituun anaa wajjin waraana turte. Mucattiisi alagoonni diina jechuu walliftu tokko. Mucaan sun afaan Amaaraa takkaan dhageenye. Wannan FBI kana kaaseef kan. Si galee? Ijoolleen egeree, ijoolleen magaalaa Finfinnee warri hundeessitan galatooma galata guddaa hawaasa keessan uummata Oromoo irraa qabduun jedha ammas warri hundeessitan. Eenyu abbaa ta'e hundeesse hin beeku waan ta'eef. Afaan Oromoo eega dubbataa jiraate, afaan Oromootiif eega dubbataa jiraate. Si galee wanni kun dagaagina gara fuulduraatiif galateeffachuudhaaf dhalootatti dhaamsa dhaammachuu taajuma. Bohaarsituu obsaa namatu wallaa mana siitii mana kireeffattee jiraatti. 85 jalqaba irratti
awwisoo baandii bilisummaa bu'uuressinee anaa ilfinesh qannootii daagin mokonnin warra wajjin bu'uuresse obbo Bulchaa Dammaqsaa isaan abbaa Awaashii obbo Bulchaa Dammaqsaati kan aksiyoona sana lafee dugdaa ta'ee ganu dhaabee walitti nu qabee yeroo sana bohaarsitoo obsaa nu keessaa callaa carcarfaa jira daagin mokonnantu jira zarii wadaajotu jira Mahammad Sheekaatu jira Shoolee Tafarraatu jira Muhammad Kadirtu jira Qoonxee kan nu jennuun ammas immoo Shaabee Sheekootu jira Umar Suleemaantu jira namoonni baay'eedha eebbisaa addunyaatu jira nu wajjiniin jechuudha. Eebbisaani baandii gadaa keessa ture baandii gadaa keessa ta'ee nu biras hin hojjeta achis eebbisaan bakka hin qabu. Bakkuma itti waamte haala bareedaa waan qabuuf haalli isaa kun gaariidha namni takkaa takkitti eebbisaa hamaadhaan kaasu hin jiru. Eessayyuu hojjeta gitaara nuu tapha liidii nuu taphata bakka waan kanatu ture yeroo sana keessa bohaarsituun kee afaan Amaaraan beektu ollaatii namni du'e ollaadhaan namni du'e maaligaa du'a tafaaree eebba tafaaree aadaadhaan immoo akka Oromootti yaaddofnaa maal jedhee naqee eebbisaa itti obboleessa isii tokkotu mana keessa jira. Aliyyii moo maal jedhani laata gurmeessaa caalaa mucaa tokko ture. Ijoolli kun tokko Aaminaa jedhamti isiin immoo bohaarsituu jedhamti balbala mana kireeffataniitii achi jiraatu. Manni jari keessa kireeffatanii warri Eertiraamonotaa yookaan Tigireedha. Afaan Amaaraa malee afaan biraan beekan. Bohaarsituun maal jettee mucaa durbaa geessu jalaa duute jara jalaa. Maal jettee haa eebbis ture. Afaan Amaaraa. Mucaan mana kanaa duute Amaara maal jedhanii eebbisanii jetteen. Innani egzaar yaatsinaachoo jette jennaan Aaminaa meegaa egzaar yaatsinaachoo tana qaceelloon naa qabadhuu jetteen. Egzaar yaatsinaachoo jechaa yeroo jarri dhaqanii bakka duunkanaa gaanu egzaar yaatsinaachoo jalaa bade. Garagaltee Aaminaa wanni tireefuu sun maali jettee gaafatte wanni gurbaan nu hime sun oggii Amaaraa eebbisan akkana jedhan nuun je'e mee wanni sun maali jennaan anis irraanfadhe haa. Hayyee as geenyee deebii namu maaliif deebisan nuun jedha Amaarri. Maal wayyaa inaan walagaluu jedhaniiti ol galanii ta'anii bohaarsituun hin dhageessi jirti amma Noorwee jirti. Maal wayyaa jedhan innaanii gaa waan Amaarri jedhu dhaggeeffanneeti waan Amaarri jedhu jennaan Amaarri ol galee waa wayii asaasee jedha. Hinuma eegdi bohaarsituun afaan Amaaraa isa sana itti yaadachuuf hinuma eegdi kunis eebbiseetuma ba'a. Yaa Rabbi gooftaa koo eegdi dadhabdeeti. Kadhataan tokko dhufee kadhataanii cidhaa fi bakka hundumaatti taaziyaa addan beeku boo'ichaa fi cidhaa addan beeku ol galee እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ዋና kana jedhee hedduun sun ayyaana ta'e sin beeku bohaarsituun kee kana duraanuu nan beekaminaan እንኳን ደረሳችሁ jettee mana du'aatti innaan jarri wal qiqqimmiidanii barna bira dhuftee barachumaan raayyaa Amaarinatti ka'e innaan dhufee naan jetti maal Mali egzaare እንኳን አደረሳችሁ ማይኒ ጀት ነጋበት በገረብቲን ስኒን ገጀናን አላ ማል ዱአ ደቄተን ዱአ ገይነ ማደቄተን እንኳን አደረሳችሁ የዱፌ ማና ወይ ሰቲን ደቢ አይተ ሲገሌራ ዱብን ፍንፍኔ ወረገር ያከነተ ሲመቹ ዲደን ሲንጀ ፕሮናውንሴሽን አፋን ኦሮሞ ኩን አደጎዳኔ ቱሬ ሙደኖን ሲቲማ ሙደኑ አጃኢባ ዋን ዲርቲ ታቴ ሙጫን tokko መንዲዳ ጊታርን ውጠበታ Tottobaa Taaddasee Margoo jedhama. Baruma sana keessa. 83 gaa kun immoo. Tottobaa Taaddasee Margoo jedhama. Obboleessa Abrahaam Beeraawi Tiyaatirii hojjetu kana. Amma booddee Tottobaan kan kee Harargeeni Tottobaatu liidii taphata. Gitaara beezii taphata dheeraadha beezii taphata beez gitaarii. Booddee jarri Harargee mirqaanaa qabu. Mucaa keenya reefuu walitti dhufa beeki bahaa fi dhiiti reefuu walitti dhufa. Bahaa fi dhiyaa kanatu reefuu wal simataa jira. Kana gaa aboo hottaa aboo gurbaa keenya kana affeerrannaa jedhanii fudhatanii wanta dhaqanii asaba hoteelii gararree hoteelii Harar hoteelii jedhamu tokko jira. Affeeruufi fudhatanii dhaqanii nyaata ajajaniiti. Boo Harargeetti xuuxoo jechuun loomiidha. Faaffaa jechuun maraqiidha. Tottobaa biratti immoo xuuxoo jechuun loomii xuuxoo jechuun kan mucaati. Kan mucaan xuuxoo. Faaffaa jechuunis kan mucaati. Akkanuma. Akkasi. Hoteela keetti ol galanii jirri. Aboo tottobaan hin ta'a beek. Reef dhiyaa dhufaa beekan. Aboo faaffaa nuuf hidhinnaan tottobaan.
Faaffaa wayyoo haadha ko. Faaffaa dhugdii jarri. Harargee fi Wallagga walitti dhufee jarri Harargee jarri affeeranii Harargee. Tottobaan immoo kan baandii keenya bara. Faaffaa dhugdii wayyoo haadha ko jedhee taa'ee waan afaan Finfinnee keessatti simannaa isiin nuu goote. Simannaa isiin nuu goote sitti maal jedha. Simannaan isiin nuu goote gara tokkoonis nuuf gooteeti gara tokkoonis immoo waan isiin nuu goote. Gara kanaan immoo nuuf goote. Keessatti walitti dhufe kaa. Santariidha waan ta'eef wiirtuudha. Wiirtuu kana keessatti namni walitti dhufa. Innaan tottobaan waa'ee afaanii fi FIBtiif na haasa'e kana. Qabadhu kana. Afaanii fi afaan kun eessa ture? Pronunciationiin jechi sagaleen dubbiin akkaataan aadaan haalli duudhaan walirraa godaanee ture. Dirqamatti funyoon 83 dhufe akka lakkoofsa biyya kanaatti walitti hodhee. Oromoo walitti dhufe. Walitti. Kun qofti anaaf waan haasa'amee dhumu miti. Bakka kanatti tottobaan kan keen taa'ee nyaanni utuu hin dhufini xuuxxoo jedhanii kaanitti faaffaa jedhanii kaanitti xuuxxoo wajjin nuufiti boo jedhanii jennan afaaniin hin dhugaan kan koo afaaniin hin dhugaa inni xuuxxoo kan mucaatti beekama. Inni kun faaffaadha inni kun xuuxxoo kan mucaatti beekama. Lamaanuu kan mucaa ta'e. Lamaanuu kan mucaa ta'e tottobaan an afaaniin hin dhugaa eega faaffaate afaan kan koo afaanumatti naaf ija afaaniin hin dhugaa afaaniin hin dhugaa jedheenan maaliin nuyi jasila haayi Harargee beekta miti kaa haayi afaaniin nuyi da'uuha an xuuxxoon barbaadu ati xuuxxoo dhiise kaa innaa dhufu maraqiidhaaf loomii dafeeti ituu faaffaan hin dhufin maraqiidhaaf loomii fudhate. Garuu kana jajjame kanuma. Kana jajjame kanuma. Yeroo jalqaba dhufte sanagaa yeroo keessattuu baandii adda bilisummaa Oromoo keessatti waltajjii beeksisuudhaan ni beekamta. Waltajjiidhaan yeroo beeksistutti guyyaa tokko namni haasaatti dubbatturraa of wallaalee jira Ilfinesh Qannoos keessa jirti jedhan. Maal jetteetu waltajjii sanarratti? Namni jechuun waltajjiin gosii danuudha. Waltajjii xiqqoo jira, waltajjii guddaa jira, waltajjii walgahii jira, waltajjii Ilfinesh anatu akka namni itti boo'u itti hime. Akka namni itti boo'u itti hime. Amma nama guddaadhaan irraan bareedu silaasin agarsiisan ture. Akka namni itti boo'u namaytu gaaf tokko warra akkaataa baarootumsaatti du'ee akkaataa namoonni gurguddaa warri nuti qabnu itti dhumanii itti rarraafamanii akka qees Maammoo Mazammiritti du'ee akkatti abbaan qabsoo beekamaan naqamtee namoonni gaggaarii namoota gaggaariin sa'aatiitti dhabne keessa yaada ta'eeti namni kun boo'e. Ani akka namni itti boo'u kanan ilaalaa jira. Seenaa dubbisaan ture miti warri itti haaraa yoo ta'e immoo yeroo sitti haaraa kanaan lafeedhaa sitti dhagahama miira si tuqa. Amma namni kun of qabu dadhabee boo'e. Innaan Maamma Sheekaa dhufee nageenyi haa gahu jaallan keenya jechuu dhufee wallise. Ittu boo'ichi jabaate. Boo'ichi ittu jabaate raas tiyaatiriitti wantichi. Inni akka namni itti boo'e ilaaleeni. Booddee walgahii irratti walgahii isa ture egaa walgahii isa sana lafa kaayyadheeni walgahii isatti aanu irratti akkaataa namni kun itti boboo'e kana footoo isaa kaasee naan Ilfinesh kufte. Yaadaan. Ilfinesh onnee dhukkubsatee bakka waan adda addaatu uumame. Kana achi namoonni xarapheezzaarra kursii irraa kufanis jiru. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Finfinneetti yeroo sana Oromoon nutu eebbisiifata. Kan kolleejjiitii kan hundinuu bakka tokkotti matseetii qopheeffatu akka Oromootti. Hundi walitti qopheeffatu waan ta'eef jecha hamilee isaaniitii ta'uudhaa jecha yeroo sana keessa wanni nuti qabanne riqicha taane Oromoo isa adda bilisummaa Oromoo waraanni isa asii kufee fi gara nuti tarkaanfataa jiru riqicha taane gitaara utuu hin ta'in ibiddaan taphannee ceesisuudha kaayyoon nuti kaayyanne silumaayyuu. Kanaaf waan sana biratti waan hawaasa keenya ilaallatu wanni nuti bira dhaabbanne hin jiru ture jechuudha. Yeroo sanatti. Mee raayyaa abbaa macaa sana malee hawaasa Oromoo biratti bakki ati sagalee guddaa argatte keessaan tokko beela jedhu jettee walaloota hojjette. Walaloon sun bara kamiin hojjetame bara kam hojjetame maaliif hojjetame xiqqoo seeraan hojjetta daawwattootas ni affeera. Kiilolee mana muuziqaa kiiloleetu nama naqamteeti Bogeetaawunii Geetaawuntu dhufeen akka kaase wanta itti sana kan hojjedhu. Abboo yeroo kana keessa ofii keenyaaf akka jirutti jirra. Uummanni keenya waliin haasofne hawaasni asii farankaa kenna ofii isaatii iyyuu hin qabu keenyarraa fuudhama. Maqaa misooma Oromiyaatiin Oromoo isii hin qabnerraa isii gibiriirraa hafte kenna.
Isii gibirirraa haftee nuunni kennee achi deebi'u wanni misoomu bakka biraati kansaa inni ofiitii cirracharra deema. Inni ofiitii sireedhaan baatee dhukkubsataa isaa mana hospitaalaa geeffata. Anaa ija anaa jireenya haaraanatti nimtu isa kana anaa jireenya. Qaama jireenya gootiiti malee oduudhaan hin nageenya. Baadiyyaa takkaa takkitti namni keessatti argeen beekne keessatti dhaladhe boolla keessatti ofii gooteefoo. Kan keenya birri maal birri misoomaati jedhanii maal egaa bunuma kana gurguraa kaffalaa egaa maal godha idaadhaan silaa misoomni waa argachuudha miti keenya idaadha. Idaa maqaa misoomaatiin hawaasni qorqamu kana wareegama kaffaluun narra ture. Wareegama kaffaluun narra jira bakka ofitti murteesse. Ofitti murteesseetanii imimmaan kee malee imimmaan koon tarree hiikkifateen bo'u garuu hojii koon qorree jedheen qopheesse. Xiqqoo seenuu jedhi daawwattoonni. Ani yaadadhu amma. Daawwattoota deebi'eerra. Beela jedhu haaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre fuunfannee har'a geenya kan hin duuneef turre. Duunees hin dabarree jireenyaan agarree. Ijji cuquunfamaa imimmaan hin daarree hiikkifateen bo'u garuu hojii isaan qorree. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcaster keessumaa shirshiriitti kan daawwachaa jirtanii baay'ee itti bashannanaa jirtu jedhee tan abdadha. Mee walaloo raayyaa abbaa maccaa bara sana hojjete isin biraan geenya walitti deebina waliin tura. Nuuf haarayaa miti duris quufneen barre maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre jaarraa tokko tarree kaan itti dabarre bara dhufu abdanna takka abdiin murre barumaan gadadoo malee waan agarre ijji cunqurfamaa imimmaan hin daarre yiikkifateen boo'u garuu ijjisaan qorre beela jedhu haaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre fuunfannee har'a geenye kan hin duuneef turre jireenyaan agarre duunees hin dabarre maal kan dur himnaree dubbiin akka lanaa takkaa nun dararre nu waan dhibe addunyaan nun barre beelaa nu guugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyu eenyu nu dhaga'e erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunu abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e takkaa yoom dabareen hirmaannaa nu ga'e akka jedhanutti nurra dabarfatee biyya biraa ga'e yaa beela hammeenya yeroon kennisiisu aayyoo hoosifattu dhukkubsataa ciisu daa'ima sii hootu harma afaan hin jiisu ijoollee xixinnoo kan hin jiruun beeyne naman gaddisiisu ajaa'iba lama dubbii nama dhibu yoo hubatee ilaaleef namni qalbii qabu kunoo biyya keenyaa kan mootummaa qabu kan ummanni isaa waa nyaatanii bulu dhabu asuma ollaa keenya biyyi Somaaliyaa kan mootummaa hin qabne kanaan gofteen teenye kan beelofteen beeyne nuyi biyya bishaan meeqa maddu jidduu teenye beelaan daguugamne kadhaadhaan addunyaa hunda waliin geenye kunoo bara sana kana jibbaaf jennee nu yoom irraanfanne sagalee baay'ee gaafa dhaggeeffanne misoomaaf qophaa'aa jennaan dhugaa seene waan qabdan kennadhaa akka lamuun beelofne maqaan isaan bareedaa waldaa misoomaati jennaan gagammanne misooma erga jalqabame waggaa meeqaatama eessatu misoomaa biyyoonuma sooma aangoota oomishama siyaasa qarooma ummanni waan nyaatu dhabee beelaan dhuma maal maqaan misoomaa biyyoonuma yooma galaanni gurguddaan biyya keenyaa yaa'u lafaa diddiriiree hadiyyoomee taa'u bishaan jallisanii biyya beela baasuun misoomanii ta'u utuu oomishamee dachiin biyya keenyaa Afrikaadhaan ga'u kunoo gaafas dhugaa seene yoom kanatti beeyne dachii biyya keenyaa nu misoomsuuf jennee silaa maal qabnaa miti si haftee urgufanne miliyoona 100 meeqa ga'eera nuun jennaan baay'ee isaa gammanne kunoo eegnee waan misoome dhabne bara dhufaa dabraa beelaan daguugamne horiin misoomaa sun mee eessuma dhaqe jennee yoo gaafannu dubbiin karaa maqe ganda abbaa biddeena bashannansuu dhaqe dhiifamaanaa godhaa diqqoon karaa maqe. Walitti deebinee jirra hordoftoota FIB keessumaa shirrii keenya har'aatti hedduu bashannanaa jirtu walaloo ammaarraa immoo bara beelaa sana yaadattaniitu jennee abdannaa ammayyuu raayyaa abbaa maccaa waliin jirra. Raayyaan abbaa maccaa aartii gama sirbaatiin jiru keessaa yeroo ba'e keessa eebbisa addunyaa waliin walitti hidhata qabdu turtan jedhan gara dhumaarra. Wajjin jireenya wali hidhata sun ta'e wajjumaan jiraanna nuun
wajjin jiran hamma gaafa ni du'utti. Baandii tokko keessa turree bisa addunyaa baandii bilisummaa keessa wajjiniin Biqilaa Guyyataa'aatu jira baandii gadaa keessa. Baandii gadaa fi baandii bilisummaa wanni jedhamu waluma keessa jira akkanumatti. Baandii bilisummaa baandii gadaa keessa jira. Sababa namni baay'atee waltajjii walanqatee jecha lamatti baafanne malee ilaalchinis kaayyoonis deemsinis ija namni tokko tokko keessa kan jiru kan nama rakkisuus keessaa jiraatu malee kan yeroo sana keessa mootummaa yeroo sanaatiin bicuusii shashawwadameetuma asiifachuu waan goggodhees numa jiraata. Kanuma wajjiniin garuu nu hammi baandii keenya kun hammi kaayyoo tokko qabu hammi naaduraa yookaanis immoo maraayyaa tokko kaayyate kun walumaan jira. Wal dhageettiin keessanis gaarii ture. Baay'ee. Maa kaayyoo tokko qabma qimmiiddaan ulachuutu jira kaa. Qimmiiddaan keenya tokkicha kaa. Namni laalaa tokko qabu wajjin laalata waliin iyyataa beeki sagalee isaa gisee tokkicha gabbaa. Kanaaf yeroo sana keessa eebbisaa kana wajjumaan jiraan nagaa. Jireenyuma kana keessa mucaan kun bicuu hin bareeda itti inaaftes ta'uu malaa waltajjii irrattis hin dhaga'amaan namnis hin jaallataanii gitaara taphataa gadi hin taa'u mindaa hin qabnu laa hundi keenya kana beeki. Nam tokko namni mindaa shilingii qabu hin jiru. Waa ofii nyaatee jiraataa mana ofii keessa bulaan kireeffatee jiraataa rakkatees maaloo hawaasin kan qabu irraa kaffalaas maal jedhaas jiraataa wal gargaaraa jiraata garuu. Hammi keenya kuni hammi dhama qabu isa waa tokko hin qabne gargaaraati jiraanna. Jireenya keenya jechuudha hundinuu yeroo sana keessa baandii tokko keessa yeroo nu turree guyyaa naa fi eebbisaan immoo wanni addatti ana eebbisaadha Biqilaadha Muhammad Shu'aybiiti bulumaaf qofaa adda baana malee irra caalaa wajjin oola. Tottobaa Taaddaseeti Hirphaa Gaanfureeti baay'ee addan baanu. Suuraan keessan iyyuu yeroo dhiyoo feesbuukii irra bahee deemaa ture. Baay'ee addan beeku baay'ee addan baanu gargar hin baanu. Wajjin oola ka rakkoodhaafis balloodhaafis inni kun maal nyaatee oola jedhee inni kun isa sanaa yaada. Maal nyaatee oola laata balwadha waa qabaa laata balwadha waan nyaatu qabaa laata. Inni tokko yeroo argate awwaa argadheeraa isinii fiduu jedheetuma gaafata silkiinis hin jiru akka irraa ergaa bakka kaayyan nu qabna garuu bakka dhayne waa dhageenyu. Eenyutu hadha waa argate jedheetuma namni isuma qabu biraa dhaqee jiraata ture. Akka kanatti wal ceesisuun dirqama ture yeroo sana keessa. Hamma sadarkaan ijoolleen eebbisaan du'ee eebbisaan ajjeefamuu booda moonni kaan mana hidhaatti guurame sana booda faca'ee warri kaan biyya alaatti guuramutti jechuudha. Eebbisaani guyyaa gaafa boromtumuudhaa duudhaa deemu namatu doolaara 100 ergeef. Ijoollee dhuma keenya tokkotu ergitee fi doolaara 100 isaa erginaani doolaara isaa sharafannee wajjin nyaanne hidhee nu bira dhufe. Isin bira. Duuf guyyaa tokko dura. Guyyaa tokko dura. Doolaara isaa maal nama doolaara 100 kiisiina jira jedhe. Maal jennaani kunoo gurbaa Jimmaa sanatu naa ergee jedhee maqaa isaa dhabuun barbaanne. Naa ergee akkanaa maal egaa adhaanaatu immoo birrii 100 of harkaa qaba. Birrii Itoophiyaa. Birrii Itoophiyaa 100 of harkaa qaba. Kanaan doolaarii keenya 10 oollaa nu gaa. 20 oollaa. 20 gaa bara guutuu nyaachisee waan inni barbaadu Jimaa isaa bitee fi waan akkana danda'a. Ani birrii of harkaan qaba doolaara keenya nu jalaan balleessinii walitti qabna ka. Keenya nu jalaan balleessiniiti maamma qoonxeenii maammadii adhanni sharafin. Maallaqa sharafnaanii hadhaa namni sirkaantanii godhaa yooti sharafte yooti sharafin moo nagaadhaan ta'a nu jalaan balleessinii jedheen. Amma bakka taa'ee wajjiniin dhayinee ijoollee keenya tokko kan ammaa Ameerikaanii jiran Waashingten DC jiran qacanee jiru wajjiniin oollee galgalaa eebbisaa manatti gaggeessinee nu bulle. Ganama boromtumuu Biqilaan fiigaa dhufee gurbaa ajjeeftettii naan jedhe. Gurbaa kam? Mucaaluma kaleessaa sii gale. Eenyuun akkana eebbisaa? Bakka kaleessa nama wajjin oolte hadha yerootti dhabdu akkam taata gaa barbaaduu kaanee jechuudha Mammadii wajjinii. Yeroo sana raayyaanis qabameera yookaan hidhameera wanti jedhamu dubbii. Raayyaa se'anii raayyaa miti inni jedhe mucaa Booranaa wayinatti fakkaata mucaa tokko keessummaadha biratti ajjeesaniiru isa. Eebbisaa biratti. Eebbisaa biratti ajjeesaniiru. Ana na duukaa dhukaasanii wanta la gaafa sana dhukaasuma wayiitu ture magaalaa kana keessa namni cirri jedhaa wayiiti. Waan taate kana irraan fadhe mala. Nu gaalaa isa kana barbaaddachuu karaa askoo fudhatanii deemanii harkisanii. Karaa shogalee karaa mee madaala namti birti beekte. Amma madaala namee bakka. Karaa sana fudhatanii deemnaanii nu barbaaddachuu dhayineenaan namoo dhufu duukaa dhukaasanii raayyaan ta'uu beekaniitiin ittiin fakkaatu duukaa dhukaasanii akkanatti nu ari'atanii reef kasaallee akka nuti wanta hin jedhanne egaa isa gizee sana haasa'uun barbaachisu gaafa haasofnu dhufa amma sa'aatiin haasofnu hin jirru. Mee raayyaan abbaa maccaa artistoota lama waliin raayyaan wareegameera raayyaan qabameera jedhee ka'eera maqaan kee. Tokko Eebbisaa Addunyaa waliin tokko immoo dhiyoo Hacaaluu Hundeessaa gaafa wareegamu raayyaa abbaa maccaa qabameera rukutameera kan jedhu ka'aa ture. Ati artistoota kana lamaan Eebbisaa waliin sirriitti wal beektaa Hacaaluu waliin hanga tokko wal beektaa. Bareechee wal beeka.
Mee isaan lamman maaltu walitti fida? Kaayyoodha. Wanni jira kana lamman fayyadu Hacaaluun eebbisaarra hayyuudha. Hayyooma keessatti. Si galee? Yeroo uummanni wajjin iyyu keessa jira waan ta'eef immoo eebbisaatu caala. Gaafa inni sun kophaa jirra. Namni inni kaan garanatti bitamaadha, inni kaan gitamaadha, inni kaan akkan dubbina iddii qabne haasaa nu qabu. Gaafa eebbisaa an wajjin jira, ati wajjin jirta, inni xiqqoo wajjin jira, namni garaagarummaatu hin ta'in inni kaayyoodhaan Oromoo abaluu jedhamee yookaanis immoo dhaabaan gargar baheetu hin ta'in namni Oromoo namni maqaa dhaabaa adda addaa qabu hundi Hacaaluu wajjin iyyee garaagarummaan kan. Gaafa keenya du'aa keenya namni ol fuudhu hin jiru. Namni ol fuudhu. Gadaa baand jedhee Mallas Zeenaawii yoo intiniin isaa jiraate haquu baatanii fi seenan tadii laltu. Bilisummaa baand maaloo baand jedhee maqaa dhadhayeeti bagitaar saayuun beeksaatii iyyata caawwatu noonuun jedhee afaanii baafatee maaliif akka inni nuu bahee hin beeyna nuu gaafuma sanayyuu. Si galee achi booddeedha kan inni kuni jechi muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii kuni osoo eebbisaan hin du'in moo eebbisaan erga utuu eebbisaan hin du'in sana booda du'e. Beeksaatii iyyata caawwatu noo eega jedhee booddeedha eebbisaan du'un. Achi booddee ijoolleen keenya baay'een hin hidhamanii namni baay'een hin miidhame hin saamame meeshaan keenya yeroo adda addaa bakka maal gaafattachumaan meeshaan gadaa baandii hin saamame. Urjiin hin saamame urjiin asooseeshiniin jaarmiin urjii gaazexaan keenya beekte obbo Bulchaa Dammaqsaatiin kan aksiyoonni gad dhaabate aksiyoona sana gad dhaabate urjii sana garuu nutuyyuu sirba tokko itti baasee akka inni lafee dugdaa ta'ee urjiin sun akka inni fuulduratti deemu godhee jechuudha. Tasfaayii Dheeressaa Lubaaboor namoota adda addaa akka Hogeessa Toleeraa Waaqshuum Baqqalaa kanneen kan hoogganamu gaazexeessitoota jajjaboo ammas immoo guddataa Amboo amma biyya inni jiru hin beeku guddataa Amboo jara kanaanii hoogganamaa baandiin suni guddataan qamee diraamaatiin yeroo fofoxoqeessa adda addaa diraamaa adda addaatiin namni kabar godhaa ture guddataa ture. Nu gowwoomse doofaan of fakkeessee beekaaf gamna kan inni jedhee eenyummaa Oromoo naannoo kanaa fayyii keessatti gabbaasanii hawaasa keessatti mul'achuudhaan magaalaa keessa deemee amma Siddisee jedhamtee intalattiin tokko kan feesbuukii irratti beekamtu kuni afaan Amaariffaa malee gaafa sana beektu adda afaan Oromoo illee barteetti iyyuu isiin diraamaa jabaa isaa qabdi. Siddisee jedhamti amma hidhamtee illee turte sababa naannoo laga xaafoo kana mannisi. Siddisee jedhamti intalattiin suni afaan Amaaraa malee hin beektu. Yeroo sana guddataadha wajjiniin qaama diraamaa jara Siddisee dhaafi ijoollee Siddisee fakkaatanu namoota Kaamil Jaarraa Abbaa Zinaa Bibbaa Garoo Abbaa Muusaa Jimmaa jarri kun wal qabataniiti qaama diraamaatiin hojjetu. Hawwisoo bilisummaa jalawaa baay'eetu ture. Qaama diraamaatu jira, qaama sochiitu jira, qaama aadaatu jira, waan adda addaa gaazexaatu jira, waan baay'eetu jira. Hayyoota jiraan gubbaa. Namoota bebbeekootu jira, namoota haala yeroo eeggachuu beekantu jira, namoota jagnatu jira, namoota waa ceesisuu beekutu jira. Sa'aatii sana keessa akkasittiin dabarfanne. Ati adda bilisummaa Oromoo keessatti wallee qofaan utuu hin taane hidhattees lolteettadha. Eessa faatti? Inni nuun quubsu bara. Jalqabaa magaalaa Finfinnee irraa Abbaayee kan jedhamu hin wareegame. Abbaayee kan jedhamu Jimma Aggaarotti wareegame. Abbaayee kanatu na fuudhee mandiina geesse Ambassaa Caakkaa. Xiqqoodha gurbaan kun ijoolleedha beektee. Gurbaan kun xiqqoodha akkam gootanii aayidaa keessa na geesse. Aayidaa ijoollee biqiltuu ijoollee lafaa ol guddataa jirtu qeeransoo. Ijoollee qeeransoo keessa. Kun kan ta'e utuuti nadhii waliin argin immoo. Utuu hawwisoo dura. Nadhii gammadaa wajjin wal. Kan wal argeeti. Nadhiin ijoollummaa bira naqatee nu haasofsiisee gaafa sana waliin naqamee wajjiniin haasafu keessa intiniifaa jira kan taa'ee dhaggeeffate keessaa eenyunni ittaanaa hawwisoo magaalaa Finfinnee keessa kan ture jireenya ayyaana. Ammas immoo hayyucha tokko jira bu'aa dhedheen itti badeen beeku nama jabaa tokko kan dukkanaan duuba itti gaafatama intini ta'e hojjete. Diraamaa dukkanaan duuba hojjete. Hayaadatu hin beeku taa'ee nu dhaggeeffata inni. Inni immoo hayyuudhaan namicha sana uumamumatti fuulli kan koo yeroon arge nan jaalladha akkanumatti. Namicha sana nama fuulli isaa nama hafifaa tokko beektaa. Hawwisoo dukkanaan duubaa suni
kaaraakterii diyaaloogii isaa kennamee inni hojjete sana tokko keessaa kan nama maraache namicha xabii uummattee namni jaallata uumamumatti yeroo dhumata kanatti agarte guddataa moo eenyuun laata maqaan isaa gaafa na dhimnu haasofsiisu inni jira. Kan biraa eenyutu jira seetee toleeraatu jira. Kan biraa kan qubee guyyaa tokkotti na barsiise kumsaatu jira. Kumsaan immoo naannoo qellamuu wallaggaadhaa dhufee ijoollee gaara keessaa baate. Kan biraa hawwisoo immoo mucaa Dambidolloo Jibriil kan jedhamu jira wareegameerannis. Inni lola keessatti du'e. Liid gitaarii taphataa. Hunda keessan iyyuu bakka tokkotti nadhiin isin dubbachiise. Nu dubbachiise keessaa ana akka gaariitti na haasofsiise. Akka gaariitti. Meegaa sana booddee. Akka gaariitti na haasofsiise aayidaadha. Ani amma maal murattee naan ani amma leenjifamee leenjii fudhadhee waraanuun barbaadaa lololuun barbaadaa kan an jennaani. Faaxumaa kan jedhamtu tokko kana sirraa eegamaa waan jettee na gootomsitee waan akkanaati. Sana booda obbo Abbaayeetiin dhaqee hin bareedu qaallechi waraanatti irraa bareeda hidhatanii jiru. Dhaqeetanii ani dhaqee loluun barbaada jennaan achumaan kaamaazuu makiinaa fe'e isaatiin anaaf awwalii imaam amma naggaadee ta'ee jiru kan asii fuudhanii asoosaa ambassaa cakka nu geessan. Nu geessinee jennaan waraanni naannoo sana keessatti hammaatee akka itti leenjifamnus rakkanne. Qalanjii kan jedhamtu intalattiin tokko jirti ijoollee qalanjiin kun ilaamee akkanatti fakkaatutti najjoonatti fakkaatti. Leenjiftuudha. Ijoollee waraana kana leenjifti. Amma ijoollee akka itti leenjiftu sa'aatii sana keessa namni jeeqamee wanti adda addaa nuu mirgaa'uu didee jennaani bakka itti himne nu bahaa dhayinaa yoo asitti leenjifamuu dadhabne sin dhiifnu bahaa dhayineeti leenjifamnaa jennee baatii torba. Jara wajjin waraana kana wajjin teenyee achi booddee achi magaalaa Finfinneetti deebinee Finfinneedhaa ka'ee awwaliin asumatti dhiisetan ambaa dhaqe. Baa dhaqee yeroo naqu marsaa 24ffaa magaalaa Arawaacaatti leenjisaa jiru. Hawwisoo Jimmaatii wajjin hin dhaqe immoo yeroo naqu hawwisoo Jimmaa ijoollee xixiqqoo maaluun kun dhayinee lola lolleettee yaatee dhuftee leenjii kana ijoollee hawwisoo Jimmaatii wajjin leenjifame marsaa 24ffaa. Magaalaa Arawaacaa bakkee gaara Arawaacaa bosona Arawaacaa keessatti leenjifamee ba'ee sana booddee lolli yeroo jalqabaatiif nurratti ta'ee aanaa dhiyaa Harargee dhaqeeti. Lolli jalqabaa. Dhiyaa Harargeeti. Achi dura lolli xiqqoodha malee jirti. Amma maaliif gaara seenuu dinne wanta chaarterii seenuu dinne warra chaarterii seenuu irraa miti. Jennee dinne fincillee jennaani humna furgaatuu wajjin ramadamne. Humna furgaatuun amma maal akka jedhamu beektaa? Asitti magaalaa Finfinnee keessatti afaan warra ammayyaa amma haasa'anu tokko humna darbatamaa moo maayii? Humna darbatamaa. Furgaatuu jechuun illee harkaa badee ijoollee. Darbatamaa jechuun tawarwaarii jechuudha bara. Humna furgooti bara. Humna furgoo jedhama bara. Humna furgaatuu jedhama. Afaan Oromootiin illee yoo jedhan illee namatti tola bara. Maal ta'a yoo afaan isaatiin jedhaniif maal ta'a? Darbatamaa afaan Amaaraa kami malee hin ta'u nu qabna. Kanaaf silaas irraa een fedha. Humna furgaatuu kanaa wajjin nam furga'ee ture takka. Kana lola haxxeen nu mudatee ture. Lolli haxxee bakka adda addaatti nu mudatee ture. Achi booddee chaarteriin jabaatee obboleen Coolataas dadaritti dhufanii dabballoota filachiiftu akka filatamu ani immoo dabballeen ture. Umuruma sanaan. Waraqaa eenyummaa kan dabballummaa ana Afrikaa qaba. Waraqaa eenyummaa kanaa achumaan warra dabballee turan jedhamee achi keessaa ba'eeni filachiisuudhaaf eessan dhaqee waaccuun dhaqee Harargee dhiyaa. Waaccuu an dhaqee jennaan humna filachiisuu mucaan kun artistiidha jedhee Shamsuun tokko hin wareegame ijoollee Geembeeti. Wareegamuun beekan hin jiru garuu wareegameera. Hin jiru hin dhabneen. Shamsuun kun mucaan kun artistiidha utuu silaa artii ijoollee caffee odaa bultu biratti ramaddanii baay'ee sin fayyada hawwisoo dhiyaarraa fidee hawwisoo dhiyaatiif hawwisoo bahaa walitti intini gochuudhaaf sin fayyada jennaan. Nama Salaaleeti hoogganaan naannoo sana turanii obbo Hambisaan hin wareegaman isaan adii bareedaa tokko namichi jaarsi suni nama adii araba fakkaatu nama Salaaleeti garuu isaan hin wareegamanii achitti raamma'anii namni isaan wal dhaanu dhabamee waraanni deebi'ee arguu dadhabee achitti gojjoo tokko keessatti du'an. Utuu mul'atiin du'an ani ijoolleedhuma naannoo sanaatu natti hime obbo Hambisaan wareegamaniiru naan jedhanii. Sana booddee hawwisoo odaa bultumee wajjiniin baddaa keessa bosona keessa gaara kotoraan ture jechuudha. Ciibsaa kan jedhamu ture ijoollee Shaambuuti. Ciibsaan kun hoogganaa isaaniiti. Hawwisoo hoogganuun beeku inni
Garuu sababuma inni barsiisaa ture mana barnootaa iskoolii wayii irratti. Ijoollee kana beekumsaan haa qabu jedhaniituma achirratti ramadanii ani garuu ijoollee kana wajjiniin waraanas ta'ee hoogganaa isaaniis ta'ee awwisoo baandireedarii isaaniis ta'ee tan wajjiniin hamma ta'e tarkaanfachiisee awwisoo adda addaa hin dhiyeessine sana boodee chaartarii keessaa baane chaartarii keessaa innaa baanu immoo lola seene. Mee gidduutti daawwattoota keenya bashannansiisnee walitti adeeminuuti walaloo Dr. Zalaalam ni jaallattaadhaan. Namuu walaloo hin jaalladha malee. Mee walaloo Dr. Zalaalam irraas haa ta'u walaloo ati jaallattu irraa tokko daawwattoota biraan hageenyuuti filadhu. Walaloo Dr. Zalaalam hundi isaatu filatamaadha. Namni kaleessa kan keessatti hadha bakka ati geesse yeroon isitti mee garuu hunda caalaa nama hawwata fakkeenyaa fi awwaa baay'een beeku. Beekumsa illee hin qabu. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee keef waa'ee koo dubbii xinnoon dhabu. Akkuma ati beektu ani qoteen bula lafata tarsaase. Carabaa carabee bajjii babbaqasse. Aramee babbaqee garagashee meesse. Daggala mataa kaayee caakkaa keessa labee. Holqa quba kaayee soroobbaa soroobee. Gaagura gaaguruu funyoon muka yaabe. Citte luga dhaabe. Maamulli daa'imman koo jabbiif sa'a eeyde. Wanni namaa galuu qabu bakka kanatti akka jedhee himatu yeroo mucaasaa himatu. Akkamittiin gurbaa akkamittiin mucaatuyyuu bakka biraa jalaa dhaqe. Akka abbaan itti guddifate akeeka ganamaatii fi galma isaa galgalaa walan kaakee jennaan walaloo sana keessatti karaa bakki inni dhufee walaloon kun akkana si godhaa waa si agarsiisaa beekee Zalaalam ciminni isaa kana. Har'a kee kaleessa keenya beeka. Zalaalamii Dr. Zalaalamii annaqee dubbiseera gaafa isaan dhufan. Isaan nan beeyne. Ganama halkaniin deemte booleedha. Halkaniin boolee deemte simattee. Dhaqeera. Isaan na irraanfatanii nan boromtummoo ammoo dhaqe. Dhaqeera. Argee dubbiseeraanii. Sana booddee akkaataan jireenya sana yoo hin jiraanne walaloo kanatti barreessuu hin danda'u. Nama jireenya sana jiraatetu barreessuu danda'a malee namni dhagaye hin barreessu. Kan warra dhagayeeti miti kan warra jireenya sana jiraateeti walalochi. Yeroo mucaasaa himatu akkamittiin gurbaa akkamittiin caalina dhagahuu diddaa caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesu hin dibanne gafarsaa gaditti sa'aatti lakkaa'e har'a yeroo argatee reediyoon si waadee qawween si akaa'e hammam lammii keetiin walii galtee dhabdu mana gumaa lixxaa ilma haa jedheen maal jechuudha hiikaa isaa nama baay'ee rakkata warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e maaliif cufee lafa kaa'e namni yoo gafarsaa ajjeese hin geerara ani yaa ilma abaluu jedheeti geerara akkasiimi namni nama ajjeese garuu hin geeraru akka waan sa'a qaleeti. Biluu isaa ba'ate haaloo isaa baafate diina isaa ajjeeseera taanaan hin geeraru keenya. Goota yoo ajjeese qofa geerara malee warra sanatu gaa hin tuffachiise nama akkam jedhe seeti. Warra dur lammiin kee cufee lafa kaa'e ajjeesu hin dibatu. Namni yoo ajjeese hin dibata dibata qaba. Dibatee geerara. Ajjeesu hin dibanne tuffateetiin. Cufee lafa kaa'eetu warra tuffatamaa sanatu har'a yeroo argatee reediyoon si waadee qawween si akaa'e. Warra tuffatamaa gosti kee abbaan kee akaakuun kee dur tuffatee yoo ajjeese illee hin geerarreetu har'a yeroo argatee reediyoon si waadee qawween si akaa'e hammam lammii keetiin mana gumaa lixxaa ilma haa kanaaf jedhee kun hawaasaaf agaluuf. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcast irraa keessummaa shirishiriitti kan daawwachaa jirtanii gara xumuraatti fidaa jirra gidduutti immoo walaloo Dr. Zalaalam kana simbiraan geenyee walitti deebina nu waliin tura. Malli maali? Ani waa baay'een beeku, beekumsa illee hin qabu. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee koof waa'ee kee dubbii xinnoon dhabu. Kan hin obsee kaa'ee kan hin gadi qabu. Egaa hamma yoomiitti maaliifan cal jedha yoomiifan urursa. Ka'ee waa dubbadha, ka'ee tan buruqsa. Akkuma ati beektu ani qoteen bulaa lafa tatarsaase. Carabaa carabee bajjii babbaqasse. Ganna adoolessaatiif hunnatti tiifee yandoon na doollesse. Bona hongee keessa caamsaan na xooxarse. Aramee babbaqee galagalchee meese. Daggala mataa kaayee caakkaa keessa labee. Holqa harka kaayee soroobbaa soroobe. Gaagura gaaguruu funyoon muka yaabe. Citte luka dhaabe. Qoraattiin qoramee gobaatiin diramee.
Maammulli daa'imman koo jabbiif isaa eegdee beelaaf qorra gannaan aduu bona hongeen bakkeetti coolligdee. Sooreen haadhi warraa waan ijoollee naa baattee jiruu na gargaartee. Aramaa aramtee daadootti kadhattee. Jiruu mana keessaa dhuunfattee hojjettee hortee naa guddistee. Ba'aa bishaaniitiif ba'aa qoraaniitiin dhukkubsattee eeltee. Kana biraan immoo diinni xinnoon qabdu kan na harkatti qabdu qaamalee fi booyyee xaddeerraa ittisee fiigee kufee ka'ee ripheetti qaxxisee karkarroof wawwacoo tuqaadhaaf jaldeessa focii fi qurquraa canoof waraabessa sagaleen ittiyyee laagaadhaa tarsa'ee daaree qullaa buusee quphaneerraa eegee aggadhee faccisee diinni xinnoon qabdu. Hantuuta coociraa bineensa daggalaa kana qofaa seetaa keessaan ni galgalaa butuutaa du'aan koo yeroon dhaqee ga'u lafa gachiisanii. Kabajamtoota hordoftoota FIB keessummaa shirshiriitti kan daawwachaa jirtanitti bashannanaa jirtu irraa barachaa jirtu jenneetu kan nuti abdannu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waliin jirra. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waan hedduu daawwattoota biraan gahaa jirta, waan hedduu barsiisaa jirta. Egaan erga artistummaa gama walleetiin dhiistee immoo gara manzumaatti kan itti dhufte. Manzumaanis artiidha. Walaloo taajomaa, sagalee taajomaa, akkaataa taajomaa bakka itti taajomu. Manzumaa kee keessatti rukuttaamatu jalaa dhabame malee dhimma hawaasaan dhiisnee isuma sanaa jedhan. Dhimma hawaasaa amantii koo na dirqaa akkan haasa'u. Dhimma hawaasaa kooti qaama amantii kootii keessaa tokko dhimma hawaasaa laallachuun. Hawaasni yeroo hawaasa jettu amantiin laallatu. Siigalee rakkoon kee rakkoo kooti amantii keetii miti rakkoo namoomaati. Rakkoo saboomaati, rakkoo lafaati, rakkoo lafeeti. Namni ardii kabajaa maqaa ofiitiitiif du'e hin wareegame malee hin du'e hin jedhinaa jedha amantiin Islaamaa. Kabajaa isaa eegsi jechuuf. Namni du'e kabajaa isaa. Kabajaadhaaf qophaatti lola qabda. Waa ofiitiif kabajaa keetiif. Ana akkan hawaasa kootiif yaadu hawaasa kootiif dhimmamu. Siigalee nama miidhuu irratti hirmaadheen beekuun miidhamee tan iyye mal. Narroo nama takkaa takkitti nuyi nama miidhuudhaa iyye dhageesse taate nuyi miidhamee iyyuu mal. Miidhamanii iyyuuni namooma. Siigalee amantiitu kootiyyuu akkan hawaasa kanaaf iyyuu na dirqa. Kanaaf manzumaa kee keessaa natti fakkaata 27ffaa akka hin dhaggeeffatamne guutummaa biyyattiitti dhorkamee ture jedhan. Baay'eetti dhorkamee inni. Kanaammoo ammas kana qofaa miti ani sooshaal irratti hawaasa irratti barnoota akka namni kaka'u irratti bulchaan tokko na galateeffate bulchaan kun naannoo Begiiti. Ani protestaantiin ortodoksiin hin dhaggeeffatuun seene. Yookaanis yoon se'es immoo waan waa'ee isaas keessaan qaba ka namooma isaan keessaa qaba. Wanni nuti wal biraan qabne amantii qofa. Maaluu si biraan qaba? Maaluu si biraan qaba? Yoo ati amma amantiin kan keessa nama biraa taate wannan si biraan qabne amantii malee lafa si biraan qaba, lafee si biraan qaba, saba si biraan qaba, nama si biraan wantumta si biraan qabne hin jiru. Kan amantii qofan si biraan qabne amantii qofa sababa amantiin immoo namooma kan kee akkan itti dhabu, lafooma kee akkan itti dhabu, waa'een kee akkan hin ayyaachifne gochuu hin danda'u amantiin Islaamaa kanatti na dirqaa. Namootni morman jiru garuu kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa abbaa amantiiti maaliif siyaasa keessa seenaa jira? Abbuma amantii gaafa ta'u abbaa biyyaa ta'eera beekatu. Abbuma amantii ta'uutu iyyuu ana. Egaa abbaan Islaamaa keessatti abbaan amantii hunduma malee nama tokko gareen qabu isiin kophaatti baasanii dha'uu fi bara. Abbaan amantii anis abbaa amantiiti asis abbaa amantiiti yoo amantii biraa qabaatte akkasii akkasii miti. Amantiin kee kan biraati taanaan abbaa amanticha sanaati mati. Abbaa amantiitii jedhanii kophaatti isii kan nyaachuu fi beekatu. Ana keessaa kophaatti achi baasanii kan koo kophaatti naa nyaachuu fi hin nyaattan weediin isiisan. Maaliif jennaanii utuma wajjiniin iyyuu walitti nu nyaattu malee kophaatti laa fakkeenyaaf uummanni irraa gadeessoo maaliitti dhaqanii wareegaman suni kiristaanaa jecha wareegamanii beeki. Warri shinneegaatti ajjeefaman suni warri dhuman suni kiristaanaan adda baa jennaan kaayyoo tokko baane aneenyutti dhiiga kooti jedheen an dhiiga koo biraa jennaan walitti fixxeen jarri sun walitti dhabaman maali jennaan akkasuma gaariidha walumatti eenyutti isa ajjeefamuu dhiiftaa ta'u kaayyoo tokko wajjin baate eenyutti innoo namoomaaf iyyaa jira beekamtaa innoo anaaf iyyaa jira nama naa iyyaa jiru asii diinatti taataati innoo naaf maraataa jira innoo waa'ee kootu isa dhibe nama waa'een koo isa dhibe waa'een kan kooti jecha
isa dhibee jiru maanaa dhibamte jettanii ati. Kanaaf maal godhu sitti fakkaate raayyaan abbaa amantaati jedhe. Abbaan amantaa ergamaan rabbii utuu sira hilful fudul gaafa maslahaa yookaanis immoo furmaanni gaafa qureeshiidhaa godhamu san keessa jiraate har'allee ergamaa ta'e illee har'allee keessa jiraadha jedhanii. Si galeera dubbiin maa ergamaa rabbii biyyan bulchanii bara. Gaafa kan kootii keessa na baasuu sana booddee warri ta'e immoo bulchine sana booddee warri ta'e bulchine Umarin bulchine Abubakrin bulchine Umarin bulchine Usmanin bulchine Aliyin bulchine sana booddee hin bulchine siyaasaa malee bulchanii warri waan akkanaa jedhu hawaasa kophaatti baafatanii amantiin addanuu fuudhanii isa kanaan diina keetiin hojjechiisuuf ani immoo quuqaan isaa quuqaa kooti quuqaan koo quuqaa isaati ittiin beeka. Kanaaf manzumaa kee keessatti yeroo hunda rakkoon hawaasa kooti ana rakkoon hawaasa kooti ana rakkoodhuma kooti. Amma waan lama walitti qabeessi gaafadhaa yeroo buqqaatonni Harargeerraa buqqa'anii kaastiin kee guutuunsaa buqqaatota Harargeetiif ta'e. Sababa isaa. Kana malee bara kana immoo ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran mana hidhaa keessatti raarfamaa jiranii fi sagalee warra ta'an keessaa tokko feesbuukii kee yuutuubii illee fayyadamuudhaan hedduu waa isaanii dubbachaatti kan itti jirtu. Mee wantoota jiran kana hunda isaanii wal bira qabdee buqqa'uudhaa fi dhimma hawaasaa dubbachuu kanaa fi namoota ilaalcha hin taane qabaniif maal dhaamtame? Inni jalqabaa. Sababa afaan Oromootiin haasa'e jecha kan koo maaliif biyya quuqamee mee asitti mee waan ati gaafii amma durana gaafatte keessaa warri afaan Amaaraa haasa'u galgalaa ganama waa'ii inni mootummaa miidhuudhaa hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta. Inni saba ofii ol kaafachuudhaaf hojjetu galgalaa ganama irratti hojjeta. Kun maaliif biyya gubee? Maani rakkoon? Sababa afaan Oromoo ta'e moo sababa Oromoo ta'e? Maani rakkoon? Innoo kan biraa hoo isaanitti mul'atu kan koo barmanuma keessaa natti kaa'a bar jalqaba. Suma natti kaa'ama. Sumatuma sana maaliif jetti yoon ka'e mammaaksa tokko mammaakee ilaa raayyaa wayii mammaakee koo maaliif biyya dhukkubee maaliin biyya godhee anoo waa namaatti hin buune lafa ambaarran dhayine magaalaa Finfinnee na gaafate tokko gaaf tokko magaalaa Finfinnee naannoo Finfinnee keessatti dhaabbachuunsaa wanti kun galatoomaa wantan isiniin jedhuuf tokko kanaa bara. Finfinnee irraa gamoon qabnu jennaan lafee guraaraa lataa jalaa qabnaa yoomiyyuu numan jedha kan jalaa qabna. Warra kudha salgan guyyaa tokkotti harki jaraarraa murame lafee jaraa jalaa qabna. Warra jiraan isaanii awwaalame lafee jalaa qabna. Gubbaadhaa gamoon qabnu dhugaadha. Kun himuu yakkaayi rakkoo maalii qaba kana himachuu maal qaba? Tokko kaleessa hin kakaasinii eega kaleessa hin jirree boriis hin jiru. Namni kaleessa hin qabne har'a hin jiru bara. Namni har'a hin jirre immoo boreessa dhaqaa jira. Naannoo Finfinnee kana ani tuula manaa barbaada. Rakkoo maalii qaba tuula mana jalaa badee kaa? Na jalaa faca'anii. Ana na dhiba, ana bakka citeen na jalaa dhiiga, ana na dhukkubsa. Abbaa kooti inni kaleessa eessa dhaqanii tuula manaa barbaadaa wannan jedheef waa rakkoo biraatiif miti bara. Nama rakkisuuf miti. Waasaatii fi isatu walirraa godaane, anatu isarraa godaane. Ilmoon gaafa hin jirre ilmoon kootiif ilmoo isaa wal wallaala. Diina wal seeti. Har'a yoon itti hime malee eenyuun itti naa hima. Kana malee an hawaasa biraa miidhuurraayis sagantaa tokkollee hin qabu. Nam tokko sababa raayyaa abbaa macaa akka inni miidhamu hin barbaadu. Eenyullee inni kaleessa natti dhukaasaa ture suni hadha sitti dhukaasan jennee man. Jennaan kaleessa natti dhukaasaa turte naa beekiin jedhe malee. Maa yooni naa beeki jedhe keenya moo maaliif dhukkubsata? Anoo mootummaa tuqaan jiru, qaama siyaasaa tuqaan jiru, waa tokko tuqaan jiru. Garuu akka hawaasaatti, akka sooshaalitti, akka uummata hawaasa isaatii dhiigu tokkotti na dhiiba. Kanaaf inaasa adhee manzuumaa keessatti hawaasa buqqa'e maaltu buqqise kaleessa? Akkuma 1887 buqqaate sana har'as buqqaansisa 1887 buqqa'e sun adda sittuma jira. Hawaasni maaltu godaansisee asiin baharii geessee qurxummii afaan buuse. Inni qurxummiidhaa fi dhayxee huusiin abbaa barbaade rasaasaa na jalaa gatte. Abbaa barbaade immoo inni kaan immoo soodiin naqee isa kaan dubartii keenya Beeruutitti fooqeerra na jalaa darbattee abbaan barbaade immoo barbaade itti gootee abbaan barbaade utuun duniyaarra jiru utuun iyyuullee du'uu wayya malee yoo du'a ta'e naman. Guyyaa koon dabarfadhu guyyaa koo malee immoo abbaan fedhe waan godhuu bara. Guyyaa koo immoo kanaan duutaan durnaa galmeeffamee bara. Namni hadda inni si ajjeesuu barbaadu si ajjeesuu hin danda'u bara. Hacaaluun guyyaa isaa du'e waan inni irratti du'e sana kabajaadha malee. Bakka guyyaa wanni inni irratti du'e sun kabajaadha bara. Maaliif jennaan utuu of falmu utuu harkaan kennin si galee utuu of falmu utuu eenyummaa isaa utuu lafee isaatii falmu asii Harargeedhaa jara buqqa'e na duraa Hacaaluu dhaqeem. Si galee yoo tikaatee amantiidha jette Hacaaluun amantii isaa Islaamaa waa'ee kootu isa dhibee
waa isaa hawaasa isaatti isa dhibeenna asii bahee dhaqee waan kennee fi quufuu dadhabee imimmaaniin hirmaatee gale. Hirmaannaa isa akkana hin jenne. Maa callumeetti siif bo'amaa ama siif hin bo'amu bara. Yoo wanti si boosisu keessaa gadi ka'e malee si bo'amuu hin danda'u. Waatu keessaa citee jennaan gaafa sana maraatee mucichee. Waatu jalaa badeennaan maraate. Maaltu hawaasa kana ilaa duriin buqqa'ee hawaasni kun dhaggeeffadhu. Buqqa'eeti iddeetti jiraatu dhabee akkatti jiraatu dhabee buqqa'ee Somaalee dhaqe. Somaaleen illee biyya ta'ee Oromiyaadhaa ol ta'ee Oromoodhaa ol ta'ee inni illee ol nu buqqisee bara lammaffaa. Asii gadi buqqaana achii ol buqqaana bara. Asii gabbaqanna achii ol baqanna kanaafan jedhe Awwis walaloo sana keessatti. Mana gabbaqanna alaa ol baqanna kanaafan jedhe. Wanni akkana gubeenaa asoosisaa jiru waan kaleessa nu kaase sana hadhan jalqabneedha. Nurra turtee wanti kuni adaraa nurraa kaasaan isiniin jedha. Sagantaa keenya gara goolobuutti deemaa jirra. Manzumaa kee keessaa irra caalaa hawaasa Oromoo gara barnootaatti kan itti waamtetu jira. Waameen ture. Sanarraa Achi malee keessaan baan. Yaa faarfamtuu uummata nabiyyi muxtaari yaa dargaggoo keenya yaa ilmaan nama gaarii. Yaa faarfamtuu uummata nabiyyi muxtaari yaa dargaggoo islaamaa yaa ilmaan nama gaarii. Beekumsa siifachii qoradhuun barii dachee biyya lafaa ji'oogiraafii fi sirrii information saayinsii waa'ee kompiitarii dagaagina biyya baayoo keemistirii. Oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaal ta'uu siviil injineerii qonnaadhaan misoomuuf waa'ee agriikaalcherii waan nu dabre durii nuuf dhaqqabuu yaala arganne ergamaa jaala. Dhaga'i hubadhu waliif naa dabarsee faayidaa lakkoofsaa hin qabne barumsee. خلق ربي بروفو ماما ينبرسي فايدة ولا أنسى قرأتشو دانرسي أدمسي سياسة سنكا بساينسي نوفقا تاينسي كاسن ملالا أرغن إرغما جالا لكا من نمو وين تكنولوجي نما فايوانا قرنا بيولوجي Management kinde suda kata oji korana kilensa kami meteorology wairo badu kabmada gamoji environment fa nyata dawa wajin wae ku sagal me dame methodology wandura wala be basar archaeology faida sa wajin jarabar allah arganne ergama jala Askisati wanangari makadae birki barnota rake kudandae ingare barato ta dubata nagae ngurram punan de ngurane singae erga ko jabe so sabab banafte akada lonarra damma ke olgae yadana bubatu wanan jechubae kesa makadae biradabro yala arganne ergama jala herraga yoo jedhan ilmi faraayida beekumsa lameenu qabaachuun faayida kaanseera qorate walitti nuu fida eessatti wal ta'a eessatti wal dida lachuu beekuu dhabuun miidhaa guddaa fida hin taanu baciida itti seenne laalla arganne ergama jala نوفين ربي الحمد لله فنعم المولى كما جال واي تكنولوجي نما فيوانا قرنا بيولوجي مالي في ميرا ساتتكو دافن Biology, chemistry, waan hedduu ka'e sagantaa keenya goolubuuf jenna si waliin egaa waan hedduutu dubbatamuu qaba ture. Galatooma ulfaadha. Ayyee. Asuma irratti golomnaa wanta dhaamuu qabdu yoo jiraate wanti itti dubbachuu barbaadu. Hawaasa keenya ilaamee wanti si dhaamu diinummaan yeroo dheeraa hin qabu. Umriin isaan dheeratu. Ilmaan keenyatu waan nuun jetti an diina keeti miti diina keenan godhatiin. Si galee ani Offalmuun maaliif diina keessi godha? Anoo siif hin falma, anoo siif hin falme maaf diina keenya taasifataa tokko. Lammaffaa immoo yoo ka'e amma abbaan barbaade dhufee magaalaa Finfinnee kana keessaa dhufee fooqii horatee mana ijaarratee ol kaafate abbaan barbaade fooqiin Finfinnee kun walgahii waliin waamne namatti ijaarrate yoo ati kaatee garuu mana tokko bitatte hundatti jidiimata
maal gadaa diigamaan akka kanaa maal yoomiyyi ofitti deebina maal yoo keenya dhufee eddee barbaade dhufee inni kamiseedhaa dhufee inni qellamii dhufee inni yoo asitti kan isaa tokko ijaarrate maafi jidii mataa maali rakkoo garuu rakkoon kana isaayyuu immoo amba caalaan numatu dadhabaan ilaa balulaa fooqii ijaarrateedha fooqii ijaarrate fooqii keetti yookaan mana kan keetti yookaan mana kaarii 200 yooti farankaa keetiin dachee nyaattee dhuftee naati wookii akka aksiyoonaatti walirra buufattee yooti buufatte hundee jidii mata biyyi garuu fooqii 1000 ijaarratee lafaa qaba kan biyyaatti mul'atu maa hamma yoomitti maa kana maal ba'aan addii kana ta'u maal yoollee gabroomnee jennellee isii kanallee gabroommaa keenyaa shoo baga qabaatte maa amma kana yoo jechuu dadhabdaa kana bakka baay'eedhaan dhagaa isii kana tu fooyyofnee uummataa jaarraa 21ffaatti as baane maal fakkaataa gaafiidhaa deebiin isinirraa eegamaa ulfaadhaa kan facaafannee amargu wajjin nagaa walloo argu. Asitti argamte yeroo kirraa qooddee keessummaa keenya ta'uu keetiif akkasumas keessummaa shirrii ta'uu keetiif galatoomii ulfaadhu manni mana keetitti abaru. Ayyee nagaatti. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcaster keessummaa shirriitti kan daawwachaa turtanii paakeejiin shirrii hin xumuramne ganaa waan hedduutu dudduuba irratti hafee jira keessummaa shirrii keenya har'aatiin immoo Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaarraa waan hedduu barattaniitu jennee abdanna Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa waa'ee isaa waa'ee hedduu dubbatama yeroo hedduudhaan dubbatama ture nuti garuu gabaabsinee kanuma baay'ifadhaa isiniin jenneetu kan isin biraan geenye Raayyaa Abbaa Maccaa qabsaa mirga namoomaati akkasumas abbaa amantii akkasumas immoo artistii wallee Oromoo duraan bara qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa turedha. Waan hedduu waan hafe immoo yeroo biraa kan isin biraan geenyu ta'a. Kanarraa asirratti xumurreerra. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin ture an Mubaarak Bashiri. Ogummaa kaameraatiin seenaa lammiin waliin ture qophiin shirriitti fufa nagaatti. Thank you.